Kabajni guyyaa yaadannoo injifannoo Adawaa waggaa 128ffaan guraandhala 23 bara 2016 bifa bareedaa ta'een ni kabajama. Hoggantoonni fi miseensonni odeeffannoo loltummaa nageenyaa fi tasgabbii raayyaa ittisa biyyaa akkaataa kabaja guyyaa yaadannichaa irratti mari'ataniiru. Barreeffama ka'umsa marichaa kan dhiyeessan hogganaan waajjira ajaja waliigalaa odeeffannoo loltummaa nageenyaa fi tasgabbii raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Abinnat Girmaa injifannoon Adawaa injifannoo bilisummaa fi birmadummaa gurraachota Afrikaa mirkaneessedha jedhaniiru. አድዋ የጥቁር ሕዝቦች ድል በሚል መሪ ቃል kabajni injifannoo Adawaa bara kanaa mata duree Adawaan injifannoo gurraachota Afrikaa kan jedhuun kabajama. Kabaja ayyaana injifannoo waggaa 128ffaa bara kanaa wanti adda taasisu yaadannoo injifannoo Adawaa Finfinneetti ijaarametti ayyaanichi kabajamuu isaati. Yaadannoo injifannoo Adawaa kana irraa dhaloonni sabdaneessummaa tokkummaa fi walooma irraa baratu. Seenaa dhugaa injifannichaa sirriitti hubatu. Injifannoon Adawaa injifannoo bilisummaa fi walabummaa Itoophiyaanonni gurraachota Afrikaaf gumaachanidha. Gootonni har'aa hoggantoonni fi miseensonni odeeffannoo loltummaa nageenyaa fi tasgabbii raayyaa ittisa biyyaa marii kanarratti hirmaatan seenaa gootummaa gootota kaleessaa irraa dhaalaniin Itoophiyaan kabajaa fi ulfina ishee eeggattee dhalootaa dhalootatti akka dabartuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Abbootiin keenya aarsaa guddaa kafalanii biyyattii tana akka waliigalatti nu dabarsanii jiranii nus ammoo amaanaa isaan nutti kennan kana biyyoota tokkummaan ishee eeggame dhaloota dhufuuf akka dabarsinu hojjechaa jira jechuudha amma. Abbootiin keenya maal eessaa ka'aniit asiin ga'an nu immoo irraa fuunee eessan ga'uu qabna kan jedhu kana dhaloonni itti yaade biyya guddatti biyya nagaa qabaattu biyya gara fuulduraatti guddinni ishiitti fufu bakka yaadde san ga'uu dandeechuudha. Dhaloonni fuudhee dabarsee ta'ee kana caalaa guddina argisiisee gara fuulduraatti tufsiisuu akka danda'u asumaanillee dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Marii kanarratti kan hirmaatan ajajaa olaanaan odeeffannoo loltummaa nageenyaa fi tasgabbii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Geetaachoo Guddinaa raayyaan ittisa biyyaa seenaa injifannoo gootota kaleessaa eegaa injifannicha cimsee itti fufsiisuuf kan hojjetudha jedhaniiru. አሁን ያለን ትውልድ dhaloonni ammaa biyya abbootiin keenya kaleessa aarsaa hedduutti kaffaluun asiin ga'an eeguu qabu. Raayyaan keenyas isa eegaa seenaa kana fakkaatu hojjechuuf hojjeta. Gama biraan raayyaan keenya Itoophiyaa misoomtee fi guddatte akkasumas sodaatamtee fi kabajamtee jiraattu ijaaruuf hojjeta. Kanaaf immoo qaamolee alaa fi keessaa wixxirfatanii fi fedhii isaanii nutti fe'uu barbaadan irratti raayyaan keenya tarkaanfii fudhachaa jira. Itoophiyaan dhiibbaa kamiinuu hin diigamtu. Sababni isaas biyyattiin biyya jabduu fi seenaa jabaa qabdu waan taateef. Injifannoon Adawaa injifannoo gurraachota Afrikaa Itoophiyaanonni irree tokkoomeen bilisummaa fi walabummaa biyya isaanii ittiin mirkaneessan ta'us Jeneraal Geetaachoon haasaa taasisaniin himaniiru. ድሮ በርቀት በጆሮና በአይን ነው። አሁን በእያንዳንዱ ጠላት ጎራ ገብተን እያተራመስን ነው ያለነው። Injifannoon raayyaa ittisa biyyaa dur fageenya irraa gurraan dhageenyee ijaanis agarra. Amma garuu man'ee diinaa tokkoon isaa cabsee seenuun injifannoo boonsaa galmeessaa jira. Kun cimee itti fufa. Seenaa hojjechuu injifannoo galmeessuu immoo injifannoo Adawaa irraa baranne. Injifannoon Adawaa injifannoo gurraachota Afrikaa Itoophiyaanonni irree tokkoomeen bilisummaa fi walabummaa biyya isaanii ittiin mirkaneessanidha. Marii kanaan cinaatti miseensota odeeffannoo loltummaa nageenyaa fi tasgabbii raayyaa ittisa biyyaa raabuu hojii gaarii galmeessan 147 sadarkaan guddina gulantaas kennameera. Sadarkaan guddina gulantaa kennameef kana caalaa akka hojjetaniif kaka'umsa cimaa kan isaan keessatti uume ta'uu miseensonni kunneen dubbataniiru. Miira garaagaraan dhagahama. Lafa abbootiin keenya kaleetti du'anii hawultii isaanii irratti dhaabbate irratti jalqaba. Nuyi har'a namoota jalqabaa ta'ee yaada kana dura namni asitti bakka kana xooffata. Hondo gongorra hin jiru. Ammas qophiidha gara fuulduraas cimneetti hojjenna. Muuziyeemii Adawaa kanarratti gulantaa kana harkachuu kiyyaan gammachuu guddoo natti dhagahama. Kana dhufnee asitti wanni ta'uun diranitti nu cimsa. Miseensonni kunneen yaadannoo injifannoo Adawaas daawwataniiru.